Akkam jirtu hordoftoonni Qubee Jenereeshin nageenya badhaadha. Sagantaa keenya har'aatiin akkaataa itti beeksisa fayyadamtoota suur-sagalee yuutuubii irraa itti hojjetan waliin kan ilaallu ta'a. Salphaadhumatti akkaataa itti ofii keessanii maqaa herreega yuutuubii keessaniitiin beeksisa maatii ta'aa hojjechuu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha. Kanaafuu haga sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Jalqaba maal guutuu canva.com jettanii biroozarii keessan irratti barreessuudhaan ni barbaaddu. Achiin booda fuula kana isinii dhufa. Fuula kana irratti create design kan jedhu jira. Gara mataa gubbaatti san tuqxu jechuudha. Sana innaa tuqxan gara gadii irratti dhuma irratti customize size kan jedhu jira. Isa erga tuqxanii booda wirsii fi heessiin dhufa. Iddoo kanatti bal'ina isaa fi dheerina beeksisa keessan iddootti barreessitanii galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf wirsii isaa yookaan bal'ina isaa 600 yookaan 500 hojjechuu dandeessu. 500 hojjedha. Heetii isaa immoo 140 godhuu dandeessu. Akka barbaadanitti hojjechuu ni dandeessu. San booda create design jenna jechuudha. Dizaayinii keenya asitti nuuf uumeera. Kana fakkaataa jechaadha dizaayinichi. Baakgiraawundii isaa yookaan dugduuba isaa ni jijjiirra gara gurraachaatti yookiin asiis peejoonni as jiru kan barbaadan as keessas filachuu dandeessu. Yoo barbaaddanii kan kanaan dura uumame jechuudha. Amma dugduuba isaa jijjiirra gara gurraachaatti. Gurraacha taasisnee iddoo kalarii yookaan halluu kanarraa filannaa. San booda peejiin keenya kan irratti kireet ta'u kana fakkaata jechuudha. Achiin elementi kan jedhu kana keessa galleetu as keessaa filannaa jechuudha. Iddoo itti subscription bataniin yookaan immoo miseensa ta'aa inni jedhu jechuudha. Subscription batanii iddoo itti barreessinu finnee asirra kaawwannaa. Isa saayizii barbaannu yookiin haga barbaannuun sisirreeffannaa iddoo barbaanne kaa'uu dandeenya. Akkaataa kanaatiin sissiqsinee iddoo barbaanne irra keewwannee jecha kana irratti barreessinudha. Achiin booda loogoo keenya finnee galchinaa. Loogoo keenya finnee galchinee irraa upload goona yoo asirraan qabaanne finnee galchinee isas akkuma isa duraa adjustment hojjennaaf jechuudha. Bakka taa'uu barbaadu kun loogoo duraan maqaa herreega yuutuubii kiyyaatiin uummadheedha. Kanaaf isan asirratti fidee san booda erga finnee sisirreeffannee akkaataa bareedu sentarii taasisuu qabna. Akka mul'atutti san booda asirra dhufnee iddoo subscribe jedhu jecha irratti idaana jechuudha. Add heading kan jedhu jira. Isaan erga galchinee booda asitti subscribe kan jedhu barreessina. Erga barreessinee booda booksii isa duraa sana keessatti deebisnee galchinaa jechuudha. Kunoo haala kanaatiin galchinaa. Saayizii isaa sanaa irraa baasuudhaan akkasitti sisirreeffachuu ni dandeenya. Isa kana halluu isaa jijjiiruu dandeenya. Halluun isaa erga jijjiirree booda barreeffama keenya achirra kaawwannaa jechuudha. Barreeffama sana immoo istaayilii isaa yookaan akkaataa inni itti mul'atu gara barbaannutti jijjiirree kaawwachuun ni danda'ama. Filannoo hedduu jira as keessaa. Kan barbaadaniin barreeffamichi akkaataa itti mul'atu gara barbaadanitti sirreeffachuudha. Tole kun haala kanaatiin sirreeffannee san booda ammas add heading kan jedhu kanaatiin maqaa herreega yuutuubii keenyaa galchinaa jechuudha. Iddoo kanatti amma Qubee Jenereeshin
kan kiyya herreegni kiyya isa akkas jedha. Kanaaf maqaa herreega YouTube kiyyaa sittin barreessaa. Akka barbaadanitti design godhu yookaan saxaxachuu dandeessu jechuudha. Tole amma erga kana barreesse booda ammoo istaayilii isaa jijjiiruun danda'a. Istaayiliin barbaadu ani kanan barbaadu irratti sirreeffachuu nan danda'a. Lazoord kan jedhu kana lazoord isa kanaanin barbaada. Akkaataa kanaatiin akka naa mul'atu jechuudha. Gara kanatti sirreeffadhee amma sab-headingiin kan jalatti immoo akka mul'atu barbaadu naannoo kanatti akka mul'atu kanan barbaadu galchadhaa jechuudha jala isaatti. Sab-headingii kanarratti waan barbaadan jechanii barreessuu dandeessu. Hanga subscriberiin keessan irra ga'ellee barreessuu dandeessu iddoo kanatti waan barbaadan. Ani afaan Oromoo jedheen iddoo kanatti barreeffadhee san booda kanas akkuma duraa istaayilii barreeffama kiyyaa yookaan haala barreeffamni kiyya itti mul'atu fi foontii isaa haga guddina tekstii sana yookaan barreeffama sana sisirreeffadheen bakka irratti akka naaf taa'u barbaadu irratti galfadhe jechuudha. Haala kanaatiin san booda amma elementii keessa galee elementii keessaa waan hin barbaadu laayika jedhu fa'a. Amma laayika jedhu akka asirratti mul'atu hin barbaade naannoo afaan Oromoo jedhu kanarratti laayika jedhu mallattoo laayikii fudhadhee san booda isa gadi hir'isee akka barbaadeen fuudhee bukkeetti galchaa. Kan akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessu ofii keessanii. San booda karaa fuulduraatiin immoo raayit ka jedhu barbaada fuuldura kaa'u mallattoo raayit jedhu. Raayit ka jedhu fidadhee isas gadi xiqqeessee yookiin ol guddisee haala naaf mul'atu bareedu irratti hojjetadha. Tole amma erga sirreeffadhee booda kun haala kanaatiin mul'ataa jechuudha. Amma gara subscribe jedhu kanarratti deebi'ee maawus kilikii jedheen barreessa elementootum kana keessaa yegguu nuti karsarii keenya yookaan maawuzii keenya tuqnu yegguu tuqtu kan subscribe innaa ta'u kan agarsiistu wayii irra kaawwachuu fi as keessaan filadhaa. Filannoo hedduu jira. Filannoowwan kana keessaa kan barbaadan filachuu dandeessu. Anis kanan filadhee tole haala kanaatiin subscribe innaa jettu qubaan akka tuqxu taasifadhee jechuudha. Tole amma immoo bilbila mallattoo bilbilaan galfadhaa. Mallattoo bilbilaa fidadhee mallattoon bilbilaa baay'ee jira kan barbaadan filachuu dandeessu asi. Ani isa kanan barbaadu isa kanan balleessa. Ishii kana jalaa baafadhee as fidee ishee saayizii ishii yookiin haga ishii gadi hir'ifadhaa. Iddoo barbaade kaawwadhaa jechuudha san booda. Tole haala kanaatiin sisirreeffadhee amma bareedaa jira miti? Ishiin kun gara fuulduraatti haa darbitu. Iddoo kanarraa gara fuulduraatti dabarsuun barbaade. Tole. Tole amma immoo laayika jedhuun dabaluu barbaade. Mallattoo laayik jettu nan fidadha jechuudha. Akka barbaadanitti hojjetachuu dandeessu. An haala kanaatiin dizaayin godhu yookaan immoo akka mul'atu waan an barbaadeefi jechuudha. Mallattoo laayik jedhu as keessaa kan fedhii keessanii
filachuu dandeessu. Filannoo hedduu jiran jedhee akkuma dura jedhee as keessa garuu firii kan ta'anii fi kan kaffaltii malee hin banamne jiru. Isa firii ta'e isaa ilaaltaniitu fudhattu jechuudha. Amma isa firii isaan fudhadhanii isa kaffaltii hin barbaanne achi booda gara iddoo irratti mul'atu barbaadu sana geesseen kaawwadhee saayizii isaa sirreeffadhee haala kanaatiin yoo mul'ate bareedaa jedhee yaada. Tole kana xumurree jirraa jechuudha. Amma kan nu hafu animate godhuudha kana peejii kana animate godhuudha tekstoota kana jechuudha. Kuni akkamitti goonaa iddoo filter jedhu kana filter iddoo jedhu kana dhaqneetu animate irratti jijjiirra. Animationii ta'a jechuudha. San booda tokkoon elementoota as gubbaa jiranillee akkaataa kamitiin akka animate ta'an asii jijjiiraa deemna. Amma kan aayikaniin sun eegguu mul'atu yookaan loogoon koo jechuudha. Asxaan kiyya, asxaa YouTube kiyya eegguu mul'atu haala inni itti mul'achuu qabudha. Tekstiin inni qubee generation jedhu kunillee akkaataa itti mul'achuu qabu irra tuqeen asii filadhaa jechuudha. Haala itti animate ta'u. Isaan kaansaa akkaataa kanaatiin hunda isaaniitiif hojjechuun hin danda'ama. Tokkodhaani hamma tekstiin afaan Oromoo jedhu kuni haala kanaatiin yookiin filannoo as keessaa ilaallee isas haaluma sanaatiin sirreeffannaa. Aayikaniin laayikiin jettu kuni akkamitti haa mul'attu asirraa isas nan galchaa. Tole raayit kan jedhullee haala kamitiin haa dhuftu yegguu animate ta'u kana jechuudha. Akka viidiyootti viidiyoo keenya jidduutti beeksisa galchinudha kuni. Subscribe jennee kan ittiin maamiltoota keenya yookaan hordoftoota namoota nu ilaalan ittiin gaafannu haala kanaatiin hojjetachuun hin danda'ama. Tole sirreessaan jira. Tekstiin subscribe jedhullee kan irratti mul'atu akkaataa kamittiin akka ishiin dhuftu hojjedhe jechuudha. Amma tole amma hedduu bareeda ta'ee jira jechuudha. San booda filannoo as gubbaa baay'ee jiruuf isa filachuudha. Haala itti yegguu mul'atu bareeduu danda'u ilaaluudha. Haalli turtii isaallee sa'aatii isaallee sekondii meeqa akka turu beeksisni kun viidiyoo keessatti inni dhufu sekondii meeqa akka turu gubbaatti iddoon itti sirreeffamu jira. Amma akkaataa kanaatiin yoo naa dhufe bareedaa jedhee yaadaa jira. Isin haala isin bareedutti hojjetachuu dandeessu. Garuu canvas.com kanarratti haala kanaatiin salphaadhumatti hojjetachuu hin danda'ama. Tole ishiin kunillee laayik ishiin jettu kana yoon gara biraatti jijjiiruu barbaade jijjiiruu ni danda'a. Hamma dhufnee iddoo share jedhu kana tuqneetu daawunlood godhannaa jechuudha. Share ishii jettu kana tuqneetu daawunlood jenna. Daawunlood yegguu jennu nu buusaa jechuudha. Peejiin kun already nu bu'ee jira. Viidiyootti jijjiirameetu MP4dhaan bu'aa jira. Foormaatiin isaa kanaan bu'aa jira. Sa'aatiin illee gubbaatti adjust godhanneetu kan buusnu jedheera. Kanaaf haala kanaatiin salphaadhumatti hojjetachuun ni danda'ama. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Dhagaa